Sanuu kadhateef karaa addaan gaarii goonee waa'ee isaatiif guddaa goonee galateeffannaa. Ammas hafuura kadhataa Waaqayyoo siif haa dabalu jechaati. Gara qorannaa keenyaatti kallattiidhaan yoo seenneet hin jennu. Adaraa kanan jedhu yeroo qorannaa kanneen qorannu macaafa qulqulluu danda'amee oduu hundi keenya of biraa qabaanne barbaada. Waan ija keenyaan yoo dubbifne malee wanti jecha namaarraa baay'een hubanne hedduutu jira. Dabalataan jechaan yoo jedhame keessummaa ka fakkaatu isa barraa'ee yoo argine garuu keessi keenya kan itti gammadu ka amannu waan baay'eetu jira waan ta'eef jechuudha. Tole kanaaf gara qorannaa keenya guyyaa addaa boqonnaa lamaatti dunseen boqonnaa tokko yaada tokko dubbiseen gara kanaatti dhufa. 20 inni hojii aangoo isa kanaan Kiristoosiin warra du'aa keessaa kaasee Waaqa irratti gara mirga ofiisaa isa teessise abbaan jechuudha. Gooftummaa aboo humna mootummaa hamma jiru hundumaa bara kanatti bara dhufuttis waanuma maqaan dhaamuu danda'u gararraa isa oolchee jedha Kiristoosiin jechuudha. Kanaaf wanti hundumaa gararraa ka jiru eenyudha? Kiristoosiin akka ta'e. Kana ka godhe abbaa akka ta'e argina jechuudha. 23 irratti waldaan kiristaanaa dhagna Kiristoos inni waan hundumaa karaa hundumaan guutummaa isaatti dhagna kanaan hin jiraata jedhaayu. Kanaaf Kiristoos mataa akka inni ta'eef hin jedhe nu immoo dhagna isaa akka taane argina jechuudha. Kana sammuutti qabannee boqonnaa 2 yeroo jalqabnu isin kanaan dura jedha 2:1 irraa isin kanaan dura irra darbaa keessaniif cubbuu keessaniin karaa hafuuraa duutanii turtanii jedha. Karaa hafuuraa duuna jechuun foon jiraate jechuudha. Roomee boqonnaa 8:5 irratti fooniif hafuur Galaatiyaa keessattis laalaa turre hafuurri foon irratti foon immoo hafuura irratti maal godha jenneer hin morma. Tokko yoo hafuurri jiraate foon hin du'a. Yoo foon jiraate ammoo hafuurri maal ta'a? Hin du'a. Foon jiraate jechuun gaafiin foonii deebii argate jechuudha. Gaafiin foonii deebii argachuu jechuun cubbuu jechuudha. Hafuurri gaafa deebii dhabu foon deebii argataa dhufa. Faaruu tokkos jira kan Girmaa'ee kana dubbatu. Roomee boqonnaa 8:5 dubbifnaa sitti deebina. 8:5 Roomee 8:5 warri akka fedha fooniitti jiraatan yaada isaanii fedha foonii irra dhaabaniiru. Warri akka fedha hafuuraatti jiraatan garuu waa'ee waan hafuuraa hin yaadu. Yaada ofii fedha fooniitti hidhuun du'a fidaa. Yaada ofii fedha hafuuraatti hidhuun garuu jireenya nagaatiin fida jedha lakkoofsa 6. Kanaaf Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irratti maal jedhaa? Isin kanaan dura irra daddarbaa keessaniif cubbuu keessaniin karaa hafuuraa duutanii turtanii. Iyyadattuu isaa dargaggeessa abbaa koo awwaalee si duukaa bu'a Kiristoosiin jennaan Kiristoos maal jedheen? Dhiisii warri du'an du'aa isaanii haa awwaalanii jedheen. Kanaaf Kiristoos jireenya akka ta'e isa duukaa yoo hin buune akka damee taanee isatti yoo hin maxxanne inni mataa ta'e nu dhagna isaa yoo hin taane maal taaneera jechuudha? Du'oota jechuudha. Du'oota jechuudha. Efesoon 1:23 irra yaada jiru wajjin wal bira qabnee ilaallu jechuudha. Kanaaf isin kanaan dura duutanii turtan. Kana jechuun dhaloota jalqabaa turtanii. Lammata maal hin taane jechuudha? Hin dhalanne jechuudha. 1 Qorontos 15:45 irraa lammata isa hafuura jireenya kennu ta'e Kiristoosiin irraa hin dhalanne duutanii turtanii jedha. Okay, kana yaada qabannee lakkoofsa 2 irraa du'uu keenya kan akkamitti akka ta'e mirkaneessa lakkoofsa 2. Yeroo sanatti jedha. Yeroo duunee turre sanatti yeroo cubbuu hojjennu sanitti yeroo daddarbaa jala turre sana jechuudha. Yeroo sanatti isin toora biyya lafaa kana duukaa buutanii deddeebi'aa. Toora eenyuu jedha? Toora biyya lafaa. Aboo qilleensa keessa jiru irratti isa gooftummaa qabuuf abboomamaa turtan jedha. Eenyudha aboo qilleensa keessa jiru gooftummaa kan irratti qabu eenyudha? Seexana. Hubadhaa. Seexana aboommaa turtanii. Hafuurichi hamaan amma namoota Waaqayyoof hin abboomamne gidduutti hojjechaa jira jedha. Hafuurri hamaan kun eenyudha? Seexana. Amma barumsa guddaa asirraa waan tokko waan barbaadu.
Aboo dukkanaa jalatti gooftummaa kan qabu seexana. Hafuurri hamaan seexana. Aboo mootummaan inni lammataa mootummaan qulqullummaa kan lafa kanarratti dhaabate eenyunni? Kiristoos. Hafuurri qulqulluu illee eenyu jechuudha. Kan Kiristoosiiti jechuudha. Hubadhaa. Hafuurichi hamaan eenyudha jenneerra? Seexana jenneerra. Faallaa hafuura hamaa kanaa immoo hafuura maaltu jira? Hafuura qulqulluutu jira. Aboo dukkanaa irratti aboo kan qabu isa jala bitamtaniittan kan jedhu Kiristoos immoo Waaqayyo immoo maal godhe jedha. Aboo dukkanaa jalaa baasee gara mootummaa ilma isaa isa qulqulluutti maal nu godhe jedha. Nu dabarsee jedha. Aboo dukkanaa jalaa nu baasee. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 1:9 yaada kana arginee turre kanaan dura. Aboo dukkanaa kana jalaa baane jechuun mootummaa eenyu jala gale? Mootummaa Kiristoos jala gale. Ameen. Erga mootummaa Kiristoos jala gallee hafuurri nuti hin bitamne hafuura eenyuti jechuudha? Hafuura Waaqayyooti, hafuura Kiristoosiiti jechuudha. Maaliif? Faallaa waliiti. Lakkoofsa 2 irra deebaa dubbisaa irra deebinee dubbisna. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 2. Yeroo sanatti isinii toora biyya lafaa kana duukaa buutanii turtan. Toora biyya lafaa kana duukaa bu'u jechuun Qorontos bira dhadhamee iddoo tokko dubbifna. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 2 lakkoofsa 12. Amma nuyi kennaa isa Waaqa biraa nuuf kenname beekuudhaaf hafuura isa Waaqa biraa dhufe fudhanne malee hafuura biyya lafaa kana maal hin goone jedha. Hin fudhanne jedha. Hafuurri biyya lafaa kana jira, hafuurri Waaqa irraa nu dhufu jira jechuudha. Yaada kana qabannee gara Efesoonitti yoo deebinu Efesoon boqonnaa 2 irratti yeroo sanatti isin toora biyya lafaa kana duukaa buutanii turtan jechuun hafuura biyya lafaa kana maal taatanii turtan? Fudhattanii turtan jechuudha. Hafuura Waaqa irraa miti. Lammaffaa aboo qilleensa keessa isa jiru irratti gooftummaa qabuuf abboomaa turtan. Aboo qilleensa irratti aboo kan qabu eenyu ture? Seexana. Kiristoos immoo Waaqayyo immoo achi jalaa nu baasee gara mootummaa ilma isaatti nu dabarsee jedha Macaafni Qulqulluun. Akkas jedha miti? Tole. Amma immoo itti jedhee aboo dukkanaa kana jala jedhee hafuurichi hamaan amma namoota Waaqayyoof hin abboomamne gidduutti maal gochaa jira? Warra Waaqayyoof abbooman gidduutti immoo inni hojjetaara jechuudha. Kiristoos Iyyasuus hafuura qulqulluu isaatiin jechuudha. Waa lama wal bira qabnee ilaaluu qabna. Mootummaa dukkanaa kana jala namoonni jiran hafuura hamaa kanaan yoo to'atamanii jiraatani mootummaa ifaa jala warri jiran immoo hafuura qulqulluu geggeeffamuu jechuudha. Waliigallee kanarratti. Okay, waan baay'ee nama ajaa'ibudha. Lakkoofsa 3 nus hundumti keenya hawwa foon keenyaa duukaa buunee otoo garasitti hin deemne dura macaafa qulqulluu irraa iddoo tokkoon itti dabaleen iddoo tokko isin dubbisa. Roomee boqonnaa 11:30 irraa kana jedha. Isin kanaan dura Waaqayyoof abboomamuu diddanii turtan. Amma garuu warri Yihuudoota abboomamuu waan didaniif araara Waaqayyoo maal taataniitu argattaniitu. Titiyoos boqonnaa 3 lakkoofsa 3 irraa kana jedha. Nuyis akka wallaalotaa warra hin abboomamne warra karaa irraa goran garba kajeellaa fi hawwa garagaraa isa foon gammachiisu warra guyyoota keenya hamminaa fi hinaaffaadhaan dabarsinee namoota biratti jibbamne walii keenyas jibbaa turreedha jedha. Inni kun aboo dukkanaa jala yeroo turre jechuudha. Warra hin abboomamne gaafii foon keenyaa namoota deebifnu jechuudha. Tokkoffaa Phexros 4:3 irraas jechuun wal fakkaatu argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf achi jala aboo mootummaa biraa dukkanaa jala ta'uun hafuura dukkanaatiin geggeeffamuun hafuura biyya lafaa kana fudhachuun faallaa hafuura Waaqa irraa fudhachuu mootummaa ilma isaa mootummaa Kiristoos jala deddeebi'uu hafuura qulqulluun geggeeffamuu akka ta'e isin arginee isin jechuudha. Lakkoofsa 3 irraa nuyi hundumti keenya hawwa foon keenyaa duukaa buunee akka fedha namummaa keenyaa fi yaada keenyaatti warra akkasii gidduu jiraanneerraa. Kanarraa kan ka'e akkuma warra kaanii dhaloota dheekkamsa Waaqayyoo jala gallee turre jedha. Akkuma warra kaawwanii. Araarri Waaqayyoo jala lakkoofsa 4 irratti. Araarri Waaqayyoo garuu baay'ee waan baay'ateef jaalala isaa isa guddaa sana
Sanaan maal nu godhe jedha? Nu jaallate jedha. Nu jaallate jedha. Utuma nu cubbamoota turu. Lakkoofsa 5. Nurra daddarbaa keenyaan karaa hafuuraa du'oota taanee utuma jirru inni warra Kiristoos wajjin jiraatan nu godhee isa wajjin ayyaana Waaqayyootiin fayyifamtan jedha. Isin ayyaana eenyuutiin fayyifamtan? Ayyaana Waaqayyootiin. Boqonnaa tokko keessa waan tokko ilaaleera. Ayyaanni Waaqayyoo wangeelli Waaqayyoo ilma isaa nuu kennuudha. Ilma isaa nuu kennuudha. Ayyaanni Kiristoos wangeelli Kiristoos immoo ofii isaa dabarsee maal nu gochuudha? Nuuf kennuudha. Ofii isaa dabarsee nuuf kennuudha. Kanaaf nu irra daddarbaa keenyaan karaa hafuurotaa du'oota taanee utuu jirru inni jedhee asitti eenyudha? Abbaan inni jedhame kun abbaan warra Kiristoos wajjin jiraatan nu godhee jedha. Warra jireessa wajjin maal nu godhe? Nu godhate. Isin ayyaana eenyuutiin fayyadamtan jedha? Ayyaana Waaqayyootiin. 6. Karaa Kiristoos Yesuus isuma wajjin du'aa nu kaasee eenyu? Waaqayyo abbaan karaa Kiristoos Yesuus isuma wajjin du'aa nu kaasee isuma wajjin bantii Waaqaa keessa iddoo nuuf kenne nu teessise jedha. Galanni isaaf haa ta'u. Ilma isaa wajjin ija ilma isaatiin nu laalee kanaaf bantii Waaqaa keessa ilma isaa wajjin maal nu godhe jedha? Nu teessise jedha. Garuu mul'ata boqonnaa 3:12 irraa maal jedha? Akkuma an moo'ee teessoo abbaa koo irra taa'e jedha. 3. Ameen. 3:21 irraa. An ofii kootii moo'ee abbaa koo wajjin teessoo isaa irraa akkuman taa'e inni moo'ee ana wajjin teessoo koo irra akka taa'uuf aboonan kennaaf jedha. Aboonan kennaaf jedha. Garuu Efesoon irratti yoo laallu maal jedha? Abbaan Kiristoos ima wajjin du'aa nu kaasee bantii Waaqaa keessa maal nu godhe jedha? Nu teessise. Iddoo nuuf kenne jedha. Kanaaf abbaan karaa ilma isaa waan hundumaa yoo nu godhu Kiristoos immoo ofii isaa dabarsee waan hundumaa akka inni nuuf godhu. Ayyaana wangeela teessoo nuuf kennu. Akkamitti ilaalla kanneen jechoota kanneen waan ammaa qoranneef wanti jedhaa ayyaana wangeela teessoo kana hundumaa abbaan ilma isaa nuuf kennuudhaan ilmi isaa immoo ofii isaa dabarsee nuuf kennuudhaan ayyaana nutti agarsiise wangeela nuuf lallabe teessoo nuuf kenne jechuudha. 7 inni arjummaa karaa Kiristoos Yesuus nuuf godhe sanaan inni jedhaa ammas eenyudha? Abbaa. Waaqayyo abbaan inni arjummaa karaa Kiristoos nuuf godhe kanaan bara dhufu hundumaattu baay'ina ayyaana isaatii isa hammas hin jedhamne agarsiisuudhaaf kana godhe. Isin ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii maal taatan? Fayyifamtan. Karaa amantii yoo jedhu amantii eenyu? Amantii Gooftaa Yesuus Kiristoos. Inni immoo kennaa Waaqayyooti malee gochaa ofii keessanii miti jedha. Kennaa Waaqayyooti jechuudha. Eenyutti akka amanu? Ilma isaatti akka amanu. Ilma isaatiin akka fayyinu. Ilmi isaa eenyummaa ofii dabarsee akka nuuf kennuuf kennaa Waaqayyooti jedha. Kan keenya miti. 9. Hojiidhaanis miti. Namni tokkollee akka ittiin ofi maal hin taane of hin jenyetti. Hojii isaatiin miti. Nuyi hojii harka isaatii jedha. Hojii harka eenyuti? Harka Waaqayyooti. Hojii gaarii isa Waaqayyo duraan dursee qopheesse keessa akka deddeebinuuf karaa eenyuu uumamne jedha obboloota koo. Karaa Yesuus uumamne jedha. Eenyutu karaa Yesuus nu uume? Waaqayyo abbaa. Karaa ilma isaa karaa Yesuus Kiristoos nu uume jechuudha. Dubbii baay'ee namatti toludha. Kanaaf nama haa uumnu yeroo jedhu ilma isaatiin jedhee kan jenni kitaaba raajii irratti dizaayinii ofii jirraallee early writing irraallee kan dubbifne kanaa jechuudha. Karaa isaa uumamne, karaa isaa kennaan hundi nuuf kenname, karaa isaa deebinee akka ilmummaatti guddifamne, karaa ilma isaa seenaan kenna jijjiirame obboloota koo. Kanaaf Waaqayyo isa ilma isaa dabarsee nuuf kenneef galannaa ta'u. 11 irraa akkas jedha. Isin warra saba Waaqayyoo hin ta'in warra dhagna qabatan waan harkaan
dhagna namaa irratti hojjetamuun warra of waaman biratti warra dhagna hin qabatin jedhamtanii akka waamamaa turtan yaadadhaa jedha. Warra dhagna hin qabatin jedhamtanii kan isin waamamaa turtan warra waan harkaan hojjetamuun of waaman. Harkaan mallattoo ofitti godhanii nu kana warra ofiin jedhaniin isin maal jedhamaa turtan? Warra dhagna hin qabatinii jedhamaa waamamaa akka turtan maal godhaa? Yaadadhaa. Yaadadhaa jedha obboloota ko. Eessa akka isin waame yaadadhaadha kan inni jedha. Eessaa isin waame warra saban jedhaminidha kan waamamtan isin. Yeroo sanatti isin Kiristoosii wajjin kumaa walitti hin qabdan turtan. Waan Kiristoosii wajjin wal isin fidu hin qabdan turtan. Foon qofarraa dhalattanii turtan. Lammata dhalanne turtan. Hafuurarraan dhalanne turtan. Hin cuuphamne hafuura qulqulluudhaan turtanidha kan inni jedha. Waldaa ijoollee Israa'elii orma kakuu abdii isaanii keessaas kan hin qabne ofii abdii kan hin qabne biyya lafaattis Waaqayyo malee akka turtan yaadadhaa jedha. Eenyu malee akka turtan? Waaqayyo malee akka turtan. Hubadhaa. Dhufaatiin gooftaa Kiristoos namni eenyuun akka baruuf ture? Waaqayyoon akka baruuf ture. Waaqayyoon akka baruuf ture. Adda baasanii Waaqayyo malee akka turtan yaadadhaa jedha. Amma garuu 13 irraa oduu gammachuu. Amma garuu Kiristoos Yesuus wajjin tokkummaa qabaachuudhaan isinis warri dur fagaattanii turtan dhiiga Kiristoosiitiin maal taataniitu? Dhiyeeffamtaniitu jedha. Ameen. Amma garuu Kiristoos wajjin tokkummaa qabaachuudhaan akka qorannaa boqonnaa tokko keessatti qorannetti inni mataa ta'ee isin dhagna isaa ta'uudhaan jechuudha. Akka wangeela keessatti ilaalaa turre ammoo inni jirma ta'ee isin damee ta'uu keessaniin. Karaa kanaan isa wajjin maal ta'uu keessanii? Tokkummaa qabaachuu keessanii. Kanaaf Kiristoos maal jedhaa? Akka aniifati tokko taane isaanis tokko haa ta'aniif ulfina isinaaf kennitti isaaniif maal godheera jedha? Kenneera jedha. Karaa kanaan isa wajjin tokkummaa qabaachuudhaan warri dur fagaattanii turtan dhiiga Kiristoosiitiin maal taataniitu? Dhiyeeffamtaniitu tokko taataniitu jedha. Kiristoos nagaa keenya jedha. Ameen. Nuuf nagaan keenya eenyudha? Kiristoos. Haala irraan barbaannu, nama irraan barbaannu, mootummaa irraan barbaannu, kan nuti nagaa barbaannu nagaan keenya Kiristoos. Gaaf Kiristoos nagaa qabaanne ibidda keessan nagaa qabna. Bineensi nama nyaatee lafee namaa caccabsu nuuf iddoo boraafannee nagaa rafnu nuuf ta'a. Kanaaf isa wajjin nagaa qabna nagaan keenya Kiristoos duwwaadha. Yoo nagaa qabdanii jedhee nagaa qabna haalli nagaa waan qabuuf miti. Biyyi lafaa nagaa waan qabduuf miti. Haalli nagaa waan ta'eef miti. Kiristoos nagaa isa ta'e waan qabnuuf. Maqaan isaa kan eebbifame. Nagaa keenya jedha. Inni keenyaan diinummaa isa gidduu ture diigee warra Yihuudota hin ta'in Yihuudotas lamaanuu tokko godheera jedha. Har'a sabaan, afaaniin, lammiidhaan wal qooduu dandeenya ta'a. Garuu Kiristoosiin maal taaneera obboloota koo? Tokko taaneera. Ameen. Waliin beennu. Sagantaa kanarra kan jiru baay'een keenya fuulaan oduu wal argine waliin beenyu bakka adda addaati kan jiru. Maqaa maadhaminillee namni waliin beenne baay'eetu jirra. Garuu tokko nu hundi keenya iyyuu eenyuun? Dhiiga Kiristoosiiti. Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Damee waan taaneef, dhagna Kiristoos waan taaneef, ulfina isaa waan nu kenneef tokkummaa qabna jechuudha. 15 irraa isin nagaa buusuudhaan inni nagaa buusuudhaan qooda gosa lamaanii namummaa haaraa isaatti argamu tokko akka uumuuf abboomotaa fi toora seera sana namoota irraa maal godhe jedha? Kaasee. Seera ittiin daangummaan dhagna yoo qabatteef dhagna hin qabanne ati Yihudii fi Yihudii miti. Isa jedhu kana nurraa kaase jedha. Maal godhuudhaan? Nagaa buusuudhaan. Warra lamaanuu ka jedhu warra fagoo turtaniif warra dhiyoo turtan jechuudha. Kana nurraa kaase jedha. Garaagarummaan hin jiru. Afaantu gargar nu baasa, lammiitu gargar nu baasa jedhee seerri addunyaan kaa'e nurraa maal ta'eera? Kaafameera jechuudha. Gara biyya addunyaatti amma yoo finne kun Oromoodha, sun Amaara, kun afaan Oromoo beeka, kun afaan Amaaraa beeka, kun Tigiriffa, kun Walaayittiffa, afaan adda addaatiin seera addunyaatti miti kun
Kiristoos kana maal nu godheera nurraa? Nurraa kaaseera kan. Dhiiga Kiristoositiin tokko kanaaf galanni isaaf haa ta'u. 16 irratti fannoo irratti du'uudhaan gosa lamaan akka dhagna tokkotti Waaqayyotti araarsuudhaaf ofii isaa diinummaa maal godhe jedhe? Balleesse. Inni dhufee isin warra fagoo turtan warra Oromaa jechuudha. Isaan warra dhiyoo turan warra Yihuudota misraachoo nagaa lallabe oduu gammachuu wangeela. Nuyi lamaanuu jedha 18 irraa. Warra fagoo jirrus warri dhiyoo jirrus hafuuruma tokkoon karaa Kiristoos karaa isaa jechuudha. Isa fannifame akkatti eenyu bira geenyu qabna? Akkatti abbaa bira geenyu qabna jedha. Sababni isaa Kiristoos maal jedha? Karaan dhugaan jireenyi anaan malee eenyullee eenyu bira ga'uu hin danda'u. Abbaa bira. Kanaaf karaa Kiristoos akkitti abbaa bira geenyu maalidhaan jechuudha? Hafuura tokkoon jechuudha. Innis hafuura qulqulluudhaan. Lakkoofsa 2 irratti maal laallee turre? Seexana wajjin tokkummaa kan qabaannu hafuura isaa wajjin walii galuudhaan. Kiristoosii wajjin tokkummaa kan qabaannu hafuura Kiristoosii wajjin walii galuudhaan. Kiristoosiin keessatti immoo eenyu wajjin walii gala? Abbaa wajjin tokko taana jechuudha. Kun wangeela qajeelaadha obboloota koo. Garuu wangeela namoota biratti beekamaa hin taane. Wangeela qajeelaa isa barraa'e. Isa itti dabaluu hin qabne irraa hir'isuu hin qabne isuma barraa'e jechuudha. Hafuura tokkoon karaa Kiristoos akkatti abbaa bira geenyu qabna. Hafuurri tokko inni jedhame kun maali? Hafuura qulqulluudha. 19 irraa egaa jedha. Sichi egaa isin si'achi warra Waaqayyoof qulqullaa'an wajjin warra biyyaa warra mana Waaqayyooti malee orma nama biyya diidaa miti jedha. Ameen. Nama biyya diidaa miti. Warra eenyuti? Warra Waaqayyoof qulqullaa'anii. Qolaasiyaas 1:13 irratti Efesoon 1:13 irratti maal jennee turre? Mallattoofne jennee ilaalee turre miti? 1:13 irraa isin immoo ergaa dhugaa wangeela fayyina keessanii karaa isaa dhageessan karaa Kiristoos jechuudha. Isin warri dhageessanii itti amantan hafuura qulqulluu isa abdachiifame maal taataniif? Mallatteeffamtaniitu kan kooti kan jedhu mallattoo isinitti godheeraa jedha. Mallatteessuu jechuun warri biiroo adda addaa keessa turtan beektu aboo aangoo kan kooti jedhan mallattoodhaan mul'isan. Mallatteeffamtaniitu jedha. Kanaaf erga mallatteeffamtaniitiin kanaan booda warra maalii miti? Warra diidaa miti. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an wajjin warra biyyaa warra mana Waaqayyooti malee orma nama biyya diidaa miti jedha. Ameen. 20 irraa isin hundee ergamootaa fi raajotaa irratti maal taataniitu? Ijaaramtaniitu. Kiristoos Yesuus immoo ofii isaatii dhagaa golee qajeelchudha. Okay. Hundeen ergamootaaf raajotaa maal ture? Eshi mee Maarqos boqonnaa 16 irratti waan tokko haa dubbifnu. Maarqos 16 irraa. Namni amanee namni cuuphame ni fayyaa. Namni hin amanne garuu maal ta'a jedha? Itti faradama. Amanuuniif cuuphamuun hundeedha jechuudha. Hundeedha mitiire? Kanaaf amanuu akkamitti hubatu raajonni? Cuuphamuu akkamitti hubatu ergamoonni? Wanta jedhu baay'ee murteessaadha. Kanaaf amanuuniif cuuphamuun hundee kiristaanummaa erga ta'e. Hundee kanarratti ergamoonni amanuu akkamitti hubatan? Maal amanan? Cuuphamuu hoo akkamitti hubatan? Akkamitti cuuphaman? Wanti jedhu baay'ee murteessaadha. Kanaaf nuti hundee ergamootaaf raajotaa irratti maal taaneera? Ijaaramne. Dhagaan golee qajeelchuu eenyudha? Kiristoos Yesuus. Hundeen ergamoonni irratti ijaaraman ammoo eenyudha? Kiristoos. 1 Qorontos 3:11 irraa maal jennee ilaallee turre? Isuma dur kaa'ame sana malee homtuu hundee biraa kaa'uu hin danda'u. Hundeen dur kaa'ame sun eenyudha? Kiristoos Yesuus. Kanaaf dhagaan golee qajeelchus Kiristoos, hundeen irratti ijaaramnes Kiristoos, jirmi Kiristoos, mataan Kiristoos, nu dhaqna isaati, nu damee isaati, nu isa irratti ijaaramneera jechuudha obboloota koo. Wangeelli kallattii qajeelaan isa kanaadha obboloota koo. Kiristoosiin ala eenyullee abbaa wajjin walitti dhufeen hin qabu.
karaan qaxxaamura jedhu hin jiru. Karaan qaxxaamura jedhu hin jiru. Karaan jiru tokko duwwaa. Inni eenyu duwwaa? Kiristoos. Kiristoosiin abbaa wajjin karaa Kiristoos walitti dhufeenya akka qabaannu maal tokkoon? Hafuura tokkoon. Hafuurri keenya hafuura eenyu wajjin walii galee? Hafuura Kiristoos wajjin? Waaqayyo wajjin walii galee jechuudha obboloota ko. Yoo kana hin taane immoo eenyu wajjin walii galla? Seexana wajjin walii galla. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 2 irratti isa dubbifne wajjin jechuudha. Kana waaqayyo nu haa baraaru. 21 irraa guutummaan ijaarsa sanaa isumaan walitti qabame jedha. Walitti qabame. Hundeenis isa, dhagaan godhee qajeelchus isa. Mana qulqullummaa waaqayyoo ta'uudhaaf gooftaatti in guddataa jedha. Ijaarsa kana keessa jirra jechuudha hundi keenya iyyuu. Isin immoo isumaan mana isa waaqayyo hafuura isaatiin keessatti jiraatu taatanii itti maal taataniittu jedha. Ijaaramuu keessanii. Ijaaramuu keessanii jedha. Hubadhaa. Nu mana qulqullummaati kun dhugaadha. Garuu manni asi jedhaaru isaa miti. Manni inni jedhaaru kan Kiristoos dhagaa godhee qajeelchu ta'e, kan Kiristoos hundee ta'e, kan duuka buutonni irratti ijaaraman, hundumti kennayyuu irratti ijaaramne mana tokko duwwaadha jechuudha. Kanaaf amma Waaqayyo mana tokko duwwaa ijaaraara. Mana tokko kana dhagaan godhee qajeelchu eenyu? Kiristoos. Hundeen eenyu? Kiristoos. Tumbiin manicha qajeelchu ammoo eenyu? Kiristoos. Hundumti kennayyuu achirratti ijaaramarra jechuudha obboloota. Tokko gara balbalaa ta'uu danda'a, tokko gara garduubaa ta'uu danda'a. Dhagaa iddoo wayii kaa'amnudha hundi kennayyuu mana kana keessatti. Kanaaf Kiristoos dhufuudhaaf xumurame jechuudhaaf ijaarsa mana kanaatu eeggamara jechuudha. Ijaarsi mana kanaa maal ta'uu qaba? Xumuramuu qaba. Xumuramuu qaba. Mana kana keessatti iddoo argachuudhaaf bocamuun baay'ee barbaachisaadha. Dhagaadhaan rukutamuun, burustaadhaan maal taana kobilistoonii namoota hojjetan argitanii beektu? Maal godhu? Burustaadhaan itti baasu. Intumu haga maal godhuuf? Haga boca barbaadamu godhatu. Boca barbaadnu haga godhamu. Ijaarsa mana kana keessatti iddoo nuuf malu keessa hamma seennu bocamuun kenna nafu jechuudha. Kanaaf mana kanarratti ijaarsi mana kanaa xumuramee dhufaatiin gooftaa Kiristoos akka nuuf ariifatu iddoo nuuf malu hundi kennayyuu akka seennuuf hafuura isaa wajjin walii gallee namoota jabaatan akka taanu Waaqayyo kan dhageenye nu haa eebbisu.